meeshaa obboleetti kennaa isin argitan kana jechuudha hanga xumuraatti ilaaltan malee biraan taarina hedduu babbareeda jechuudha akkuma isin argitan liyyuu saaloonii fi saalooniidha akkasuma algaa dressingii maachii isaa soofaa akkam bareedu leezariidhaan tokkoffaa ta'e darajaa isaa eeggatee viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa subscribe like share godhaa ilaalaa isin jedha waa'ee dura argattanii hedduu babbareedaadha warroonni mee suuraa nu ergi jettan asirraa viidiyoo kanarraa ni argattaa waan ta'eef hanga xumuraa ilaalaa isin jedha subscribe like share gochuun irraa fudhatina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جالتهم توتا كوبجم توتا وموت ورومو زرجرت بكزرت أن نقاف كوبجان كنا سنبرا زراتو تشاك ونقول كل رامد وبلتين تين ليو سالوني في سالوني الأف مشا كم ببريدو في أكاسو ممنا هري بايو كم من جسيس جاتي في مشا كواليتي تاي أجزاء تجرتي شودا لكم سنة جتان كنا دان تبلين كنجة شودا كان ليو سالوني تي ما شاء الله بكينيا تتنيا في سكان نادل السيسي جتي حال سنة جتان كنا جشودا هدو بريدا كنا جشودا جلي سامو كوتاو gubbaan isaa immoo akkanatti dalaynee fi haala kanaan qopheessinee fi jira jechuudha. Inni kunniin abbaa tokko tokko jechuudha. Kunniin lamaan abbaa tokko tokkooti akkuma isin argitan kana meeshaa hedduu bareedaa ta'ee fi akkasuma bareedina ijaarraatiif kan ija namaatiif nama fuudhu akkuma isin argitan kana kanam tokko tokkootiif kan nama lama lamaati. Akkasuma teebilii jidduu keessaa jechuudha akkuma isin argitan kana haala isin argitan kanaan bareedee miidhagee maachii isaa ta'ee dalagamee fi jira jechuudha. Namoonni haala isin argitan kanaan bareechifne haala kanaan qopheessinee jira jechuudha. Maashaallaadha namoonni isa kana jaalatanii isinitti tolee dhuftanii ajajachuu dandeettan jechuudha. Hedduu bareeda maashaallah namoonni bareedaa akkaan bareedaa qabdanii fi akkasuma liyyuu saalooniidhaaf illee barbaadanii meeshaa akkana kana ajajachuu dandeettanii akkasuma kam wayyaa kamtu irraa bareedaa jettanillee yoo qalbii keessan keessa isin deemee jiraate dhuftanii nu gaafachuu dandeettan jechuudha. Akka obboleeyyan takkaatetti waan jiru hundaa isin maashaallah isin hubachiisuu dandeenya jechuudha. Taansee algaa akkaan bareedaa ta'ee fi algaa kwaalitii ta'e namoonni algaa kana jaalatan jechuu dandeettanii akkuma isin argitan kana algaan kun baay'ee bareedaa fi akkasuma ija nama fuudhuu fi baay'ee dheeraa ta'e mataan isaa irraa jechuudha. Algaa hedduu kwaalitii ta'ee diizaayinii isaallee adda akka ta'e namoonni jaalatanii dhuftanii ni keessan dubbisuu dandeettan jechuudha. Meeshaa kwaalitii meeshaa babbareedaa akkanaa kana Zulaamaashoo keessan biratti Zulaamaashoo biratti ni argattu isin jedha meeshaa kwaalitii fi meeshaa akkana babbareedu kan jechuudha. Akkuma isin argitan kana komodiinoon isaa bichaan dressingii fakkaatti jechuudha. Meeshaa bareedaa fi meeshaa kwaalitii kana nu biratti ni argattu isin jedha. Mataan isaa ol dheerinni isaa argitanii hanga inni dheeratu anaan qixa jechuudha. Ana bira ol darba akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee bareedaa huma ana bira ol tarufamaa isaa hin hafne meeshaa bareedaa akkana fakkaatu kana akkasuma immoo teebiliin isaa akka wanni isaa akka bareedu laala komodiinoon isaa akka bareedu inni kun komodiinoo jedhan eenyuyyuu hin amaanu dressingii fakkaata jechuudha. Algaa haalaan bareedaa ta'e akkasuma kwaalitii ta'e diizaayinii isaa diizaayinii ajaa'iba diizaayinii haarawaa ta'e kana namoonni hajamtanii dhuftanii nu biratti ni argattu isin jedha. Wanta haarawaa kamuu adda nama hojjechiisuun gadee isin dhiisa akkuma isin argitan kana obboleettiin ta'ee erga waggaa dheeraa ifaajuun kiyyan oollee ifaajee kiyya waggaa dheeraa isa kana mul'isuu qaba akkasuma masoo hedduu qaba jettee haala isin argitan kanaan akkana daleessifattee qopheessinee fi jirra jechuudha. Maashaallaadha isinillee warroonni akkasii sun dhuftanii keessan nu dubbistanii nurraan nu ajajachuu barbaadan nu argattu isin jedha. Meeshaa kwaalitii meeshaa orijinaalii meeshaa babbareedaa kana haala isin argitan kanaan dalagnee isinii baafna jechuudha. Algaan isaa akkuma isin argitan kana jalli isaa taaphisariidha. Algaan kun akkuma isin argitan kana jalli isaa taaphisariidha jechuudha. Algaa baay'ee kwaalitii ta'e akkasuma mukni isaa muka orijinaalii fi muka baay'ee orijinaalii ta'ee fi kwaalitii ta'e jechuudha. Akkuma isin argitanii namoonni hajamtanii dhuftanii keessaa yoo nu dubbisu akkana fakkaata jechuudha. Algaa baay'ee kwaalitii ta'ee fi bareedaa ta'e mataan isaallee hanga nu dheeratuu fi akkasuma yeroo ammaatitti gizaawii jedhamee faashina yookaan jedhamee itti fayyadamaa jiru. Algaa hedduu kwaalitii ta'e akkasuma miidhagina isaallee wanti hundi isaa kwaalitii ta'e komodiinoon isaa ka dressingii fakkaatu namoonni hajamtan itti dhiyaadha isin jedha. Inni kun isa bichaa osoo hin taane dressingii mataa isaallee qaba. Meeshaa akkan babbareeduu fi meeshaa kwaalitii kana namoonni hajamtanii kootaa keessaan nu dubbisaa na biratti ni argattu isin jedha. Wanti nu biraa dhabdan tokkollee hin jiru. Isinirraa kan eeggamu keessaa na dubbisuu qofa jechuudha. Nu hunda meeshaa hundumaa isiniif hin taansee dressingii haalaan bareedduu taatee fi yeroo ammaa faashina jedhameen itti fayyadamamaa jirtu isii tana jechuudha. Akkuma isin argitan kana dressingii akkanaa kana fi algaa akkanaa kana kanaan dura isin fidee hin jiru. Algaa baay'ee bareedaa ta'ee fi dressingiileen hedduu kwaalitii taate jechuudha. Namoonni cidhaaf barbaadanii ofii manatti waan faashina ta'e barbaadanii namni hajamtan keessaa nu dubbisaa isin jedha.
akkasuma ramadaan illee dhiyaatee ramadaanaa fi kennaa maatii keessanii namoonni kennuu hajamtanii nu biraan argattu isiniin jedha masaabaa tokko qaba masaabaan tokkochi kun hanga inni wargaartanii yookaan kiisa jechuudha maaliif jennaan waan layyatti jedhe waan addaa waan barbaadeef jecha obboleettiin teenna adda godhina hojjedhu jettee haala kanaan dalagneef jirra jechuudha akkuma argitanii maashaallah baay'ee bareeddi jechuudha kana qofa osoo hin taane tan duraa keessallee barbaadda filachuu dandeettanii akkasuma waan adda ta'e waan namarraa adda ta'e barbaannallee hojjettanii yoo keessana dubbistanii na biratti ni argattu isiniin jedha meeshaalee babbareedaa akkanaa kana feenee jechuudha gara asallaa deemaa jirra gara asallaa deemaa jirra jechuudha meeshaa kwalitii meeshaa oriijinaalii akkana kana feenee isa qofaa miti jechuudha ittaansi ammallee soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi faashina ta'ee fi akkasuma yeroo kamuu mana isii keessatti ta'ee mana keessan ta'e nama salaachaan yookaan wanti biraa faashinii dhufee jedhame qalbii namaa hin rarraasne wajjanneef jechuudha haala isin argitan kanaan obboleettii akka irraa gammaddu abdii guddaa qaba masuun kee itti jaamesin jedha meeshaa kwalitii meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa akkana kana haala isin argitan kanaan dalaysnee jirra jechuudha soofaan kun abbaa sadiitii jechuudha kan marra qabaara kuni kan nama sadii teessisu jechuudha maashaallah hunduu daraja qaba kan nama sadiitu jira hunduu daraja maan jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah soofaa akkaan bareedu kana geexii isin argaa jirtan kanaan haala kanaan faafnee bereechisnee baasnee jira jechuudha akkana faamee baheera akkasuma leezariin isaa leezarii tokkoffaadha geexiin isaallee geexii akkaan babbareedu kun abbaa sadiiti inni kun ammoo abbaa lamaati akkuma isin argitan kana kun ammoo abbaa tokkooti abbaan tokko lama abbaan lama tokko abbaan sadii illee tokko kana isin jedhu walumaa galatti kan nama 8 teessisu jechaadha soofaan keenyaarraa akkuma isin argitan kun inni kun abbaa tokko akkuma isin argitan kinooti abbaa tokko abbaa lama abbaa sadii abbaa akkasi jira jechuudha soofaa akkaan bareedu kana maashaallah namoonni jechuu barbaadan kootaa isiniin jedha kana qofa miti meeshaa biraallee warri barbaadan haala kanaan qulqullinaan bareechifne isiniif baasna jechuudha isinirraa ka eeggamu keessan dubbisuu qofa warroonni filannoo keessan zulaa maashoo ta'e hundi keessanuu kootaa nu biratti meeshaa akkana kwalitii oriijinaalii kana ni argattan isiniin jedha waan gammaan dhageeffattaniif galatooma warroonni lakkoofsa bilbila kee barbaadan duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti heeloo jettan gamanumaan argachuu dandeettanii yeroo baay'ee karratti argamu waatsaappii fi telegiraamidha jechuudha imoon argamuu dhabuu mala ifama isiniin jedha warroonni meeshaan keessan isiniin baane obsaan eeggadha walumaa duraa duubaan isiniif baasa warroonni meeshaan keessan isiniif bahee haala kanaan bareedee miidhagee isinii bahee irraa gammaddanis jaalattanii du'aa inaaf gootan hundi keessanuu isin galateeffadha waan gammadan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaatti horaa bulaa